Akkam jirtu? Kun hundee isaadha. Ogeessa dinagdee faayinaansii akkasumas gorsaadha. Mudaarabaa jechuun akkuma maqaa isaarraa arginu mudaaribii fi rabulmaal walitti dhufuudhaan jechuun abbaan qabeenyaatii fi namni ogummaa qabu tokko walitti dhufuudhaan michooma uumee kan waliin daldalu yoo ta'u, abbaan qabeenyaa raasammaana dhiheessuudhaan namichi kaan immoo ogummaa isaa yookaan beekumsa isaa dhiheessuudhaan kan waliin daldalan. Daldala kana keessatti bu'aan akkaataa waliigaltee jalqaba ta'een kan qoodamu waggaa ta'u yoonii fi kasaaraan argamtee abbaan raasammaanaa kan fudhatu ta'a. Garuu yoonii fi kasaaraan kun sababa baahummaa nama waan kana hojjetuutirraa kan uumamu tahee isaatu itti gaafatama jechuudha. Modeelli kun namoota maallaqa qaban kanii fi ogummaa hin qabneef akkaataa maallaqni isaanii itti hojjetuuf karaa gaariidha. Hubannoo fi beekumsa waa'ee daldalaa, biizinasa akkasumas faayinaansii irratti argachuudhaaf peejii kana like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. If hormaatan dhabina ogeessa biyya kuushirraa.